Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii ja'affaa bara hojii arfaffaa walga'ii ariifachiisaa tokkoffaa irra taa'een waggoottan 3 keessatti hojii koomishinii marii biyyaalessaan hojjetaman dhaggeeffachuun kallattii gara fuulduraa kaa'eera. Koomishiniin marii biyyaalessaa gurraandhala 14 bara 2014 mana maree bakka bu'oota uummataan hundaa'ee gara hojiitti erga seenee waggoottan 3 darbanitti naannolee 10 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti aanota 1232 keessatti ajandaalee garaagaraa uummatarraa walitti qabu koomishineerri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin Arayaa gabaasa hojii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyeessaniin himaniiru. ኮሚሽኑ በሁለት ከተማ አስተዳደሮችና 11 ክልሎች የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳታፊ ልየታ በማከናወን ኮሚሽኒchi bulchiinsa magaalota lameenii fi naannolee 11tti marii hawaasaa gaggeessuun hojii hirmaatota adda baasuu hojjeteen bakka bu'oota hawaasaa 124 fi 695 filachuun naannolee 10tti ammoo ajandaa walitti qabuu danda'eera. Naannoo Amaaraatti aanaalee 8 irraa kan hafe aanota hunda keessa hojiin ajandaa walitti qabu hojjetameera. Naannoo Tigraayitti ammoo qaaman deemnee bulchiinsa yeroo naannichaa waliin mari'anneerra. Fuula durattis kan itti adeemnu ta'a. Marichi hirmaachisaa akka ta'uuf bakka bu'oota hawaasaa hunda dhaqqabuuf yaalleerra. Waldaalee siivilii fi paartilee morkattootas itti hirmaachifneerra. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas hojiiwwan koomishinichi hojjetee fi egeree koomishinii marii biyyaalessaa ilaalchisuudhaan gaaffii fi yaadota garaagaraa dhiyeessaniiru. ዲያስፖራ እዚህ ፍንፍኔ ብቻ ውስጥ የሚኖሩ ሳይሆኑ ዲያስፖራን kanneen finfinnee jiraatan qofa osoo hin taane kanneen Eeshiyaa fi Awurooppaa akkasumas Ameerikaa jiraatan marii biyyaalessaatti akka hirmaataniif ajandaa isaanii harkaa fuudhuun nageenyaa fi guddina biyyaaf barbaachisaa waan ta'eef gama kanaan maaltu hojjetame? መንግስታችን በቁርጠኝነት እንመካከር ብሎ mootummaan keenya haamariyannu jedhee gara marii biyyaalessaatti akka dhufnu waan taasiseef nan galateeffadha. Koomishiniin marii biyyaalessaas erga hundeeffamee waggootan 3 kanatti haalota rakkisaa keessa ta'ee hojii bu'aa qabu raawwateera. Kanaaf galateeffachaa fuula durattis tumsuun nurraa eegama. ኢትዮጵያ መመካከር አለባት ልዩነቶች አሉ በማከላችን ብሎ በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማከል ሐሳቦች ሲነሱ ነበር። ኢትዮጵያን mari'achuu qabdi jedhanii paartileen siyaasaa carraa argataniin gaafachaa turan. Har'a lammiileen biyyattii haa mari'annu yeroo jedhanitti immoo paartileen kunneen marii biyyaalessaarra of qoqqobanii argine. Kanneen akkasii yaada hawaasaa osoo hin taane yaada mataa isaanii qabatanii deemu waan ta'eef hawaasni dura dhaabachuu qaba. Nuti nagaa barbaanna. Mari'annee rakkoo Itoophiyaa furuu barbaanna. Koomishinichi haalota rakkisoo keessatti hojii ajaa'ibsiisaa fi fakkeenyaa ta'uu danda'u hojjechuu kan himan miseensonni mana marichaa koomishinichi rakkoo yeroo dheeraaf lammiilee biyyattii gidduu jirutti goola ba'anii taasisan abdii qaban ibsaniiru. ከሪፎርሙ በኋላ የተፈጠሩ ችግሮች ጥያቄዎች አይደለም አሁን አብረን እየተቸገርን ያለ ነው። Rakkoo amma Itoophiyaa qoraa jiran jijjiiramaan asitti kan uumaman osoo hin taane hundeeffama biyyattiirraa ka'anii kan turanidha. Koomishiniin marii biyyaalessaas kan hundeeffameef rakkoowwan kanneen furuudhaa fi mariin biyyaalessaa firii addaa qabatee akka dhufu nan amana. Sababa hojiitiin bakkeewwan garaagaraa yeroo deemnus uummatarraa kan dhageenyu mariin biyyaalessaa nuuf haa ariifatudha. Rakkoowwan jiran mariin akka furaman uummanni ni barbaada. የኢትዮጵያ ሕዝብ መመካከር እንደሚፈልግ መደማመጥ እንደሚፈልግ አብሮነት እንደሚፈልግ Uummanni Itoophiyaa mari'achuun rakkoowwan bara dheeraa hiikkachuu akka fedhan argaa jirra. Lammiileen biyyattii rakkoowwan jiran gara waltajjii mariitti fiduun hiikkachuu akka barbaadan hundi keenya wayita ajandaan walitti qabamaa ture argineerra. Naannoo dhufnettis hawaasni mariin rakkoo furuu akka barbaadu hubanneerra. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiranis qaamaan waajjira keenyatti argamuudhaan ajandaa isaanii hanga tokko dhiyeessaniiru kan jedhan Profeesar Masfiin dhiyeenya waraanni bilisummaa Oromiyaatti nagaan galee marii biyyaalessaaf ajandaa akkuma kennate hidhattoonni naannolee biraa keessa socho'anis daandii kana akka hordofan abdii qabnaa jedhaniiru. በቅርቡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጣም ትልቅ ስራ ሰርቶ አስደስቶናል። dhiheenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa hojjetee nu gammachiiseera. Hoggantoonni giddugaleessaa waraana bilisummaa Oromoo daandii nagaa filatanii galan Adaamatti waliin mari'anneerra. Ajandaa isaanis nutti kennataniiru. Taateen akkasii naannolee biroottis yeroo dhiyootti akka ta'u nan amana. Koomishinichi hojiiwwan hafan akka goolabuuf miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa barri hojii koomishinii marii biyyaalessaa waggaa tokkoof akka dheeratu sagalee guutuun raggaasisaniiru. Turtiin yeroo koomishinichaaf dabalamee bu'aa dachaa akka fidu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa himaniiru.